Dheerina bonaatiin kan ka'e Booranatti hongeen mudate beelladoota hedduu ajjeesaa akka jiru jiraattonni Booranaa himaa jiran. Ji'oottan sadan darbee fi cimaa dhufee kan itti fufee jiru hongeen kun amma ammaatti beelladoota 9,000 olii yommuu ajjeesu 17,000 ol immoo aafoo du'aarraa jiru jechuudhaan dubbata bulchiinsi Booranaa. Horsiisee bultoonni ammas mootummaan dafee hin qaqqabu taanaan loon hedduun akka du'aa fi qophaa'anii dubbatu. Galmoo Daawiti Booranatti argamuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera. Darmii Raachaa jiraattuu godina Booranaa aanaa Dubluqi. Bonni baranaa waan hedduu nu tolchee jetti. Boni waan guddoo nurraan ga'ee jira. Akkuma gartuu kun loon kaasnu qormii kan gacuuf gabbihee jira. Loon baay'ee yabbiyyee nurra miidhamtee nurra dootee jirti. Wanni nu qallamnu fururshaa cidii waan akkana kan itti guurra karima qabu rima waliin kaasna odoo nu rima kaaniin kaasuu jiru dhalanii waatiyyoon didiqoonni man kan cufkeessin ciiste haawwan asiin nu dhibdeennaan ofirra boqotaan alatti oofne haawwan isaanii waatiyyee jala bishaan gurraacha baasnee bishaan sokkaarratti nan dhuumnee fi obaasna waatiyyee haadhi jalatti. Darmiin loon 80 akka qabdu dubbattee waan margi dhumateef kana maraaf cidii bitee jireessuu hin danda'u jetti. Yabbii 8 du'e loon gurguddooni in kaasna korma kan in kaasna aawuchi 3 kaasna. Obbo Ulaanis jiraatuma aanaa Dubluqi. Abbummaan agdandaa kumni itti qabuutu makkana kakkan fa'an oomsila ilmaan uffifaa badallaan bitanii sukkaari fa'an bitatan isaanum kan fa'aa gurguranii akkasitti walii nyaachisan. Qarsheen gaan hin jirtu isaanum kan beesum isaan bitaneetti uumummoo isaan bitaneetti gurguranii kan wal nyaachisan malee qarsheen namni qabdibiin hin jirtu qarsheen hin jirtu. Komii isaaniitiin jiraatan aanaa Dubluq kun rakkoon kun ji'a 3 dura mul'atus horsiisee bulaaf namni dhaqqabe hin jiru jedhu. Dubluqiin achi kiiloomeetira 40 irra ka jirtu aanaan Dirrees rakkuma akkanaa keessa jirti jedhu horsiisee bultoonni. Obbo Huqaalakee aanaa Dirree gandaa Dhorsamaroo jiraatu. Mukuchuuf goggogaa jira. Muki jala boqotan kabaal qabin jiru rakkoon teenna ammaatan tokko horiin ka jirulleen kaasanii dadhabanii jiranii kun wanti kun hurbuu jedhama. Hurbuun kulleen amma hin jiru. Hurbuun kulleen obba'ee namilleen hanqin nyaataatiin miidhamaa jira. Horiin ammoo kalchoo tana muka jala kaanii akkasitti ol fuudhanii ka jirulleen ka amma lubbuun hin du'inilleen hin du'a. Hin hafuu jennee sodaa qabni jecha. Buqqaan warra rakkoo midhaan nyaataaf saaxilameefis ta'e loon dheeda dhabdee fi haga yoonaa gargaarsi nu bira ga'e hin jiru jedhu. Maanguddoo kaan kunaa boruus waanuma kana himu. Ittuu erga roobri badee asii bisaan dhabamuun rakkoo biraa fidaaraa jedhu. Arraa gar dheebuuti namin du'a. Arraayyuu bisaanuu lafi hin jiran lafti Boorana qara bisaan hin qabdu. Looni riqaatii lafa gam deemanii kuun lafa gad deemanii dhugan wanni haalatti kaayyoo yaateetiin hin galtu. Boorani akkana rakkoo gurguddoon nu gubbaa jira. Amma gari namaa waan balaa dhabe amma gar waaqaa eeguu jirra. Yoo mootummaan immoo jiraate gar mootummaa eeguu jirra malee wanti tokkollee hin jirtu. Gar nama tarsaa uumaatu amma hin jiru jechuudha. Bulchiinsi aanutii lameen haga kaleessaa qofaatti loon kumta akka horsiisee bultoota aanutii lameenii jalaa du'u himu. Obbo Gurraachi jaatanii hoogganaa waajjira ittisa balaa aanaa Dubluqi. Boottii godina boottii lam kireeffannee raabsa bishaanii jalqabne fandii of eeggannoo uummata ofiisaatii sassaabu baajeetu mootummaan qabatee suni wal qabateetiin bootti iddoo raabsaa turre bootti gara bootti lamaan suniini bishaan meetira kuubii 430 olitti raabsamee jechuudha. Akkasii deeggarsi akka aanaatti ammoo jaarrolee hanqinni nyaata gurguddaa qaban rakkoo nyaata cima akka qaban deeggaraa jirra jechuudha naannaatiin. Obbo Gurraachi ammatti marga loon aanaa Dubluq jiran maraaf aanaan isaanii dandeettii dhiyeessuu akka hin qabne himanii qaamni mootummaa olii dafee tarkaanfii yoo hin fudhanne loonsichi lubbuun baawutu caalaa jechuun sodaa qaban dubbatu. Obbo Nigaatuu Siisaayis hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Dirreetti. Dirreetti loon 550 oltu bonna kanaan hobba'ee jedhu. Rakkoon kun taaks foorsiidhaan gabaasni deemu ji tokkoon duratti. Rakkoon kun akka inni dhufu beekamee akkuma reefu kaasee deebiin acheetattamaan deebi'uu dadhabuun isaati haa ta'u garuu hanga qaamni olaanaan sun dhufutti ammas deeggarsi karaa seeftineetiitiin muraasni tokko sanuu gahaa miti. Lakkoofsi isaaniillee baay'ee hir'atee dhufe is gaafachaa jirra. Amma waan akka boottii bishaanii marga amma haga xiqqaa tokko amma gana jalqabaa jira innis kanaaf ergaa deebiin haalli sochiin jiru koriin garaagaraa dhaabbatee nyaata irratti bishaan irratti haalli hojjetaa jiru gaariidha. Jalqabbiin isaa garuu ammas
hariitillee dabaluutu sir jiraata baay'inaanis yoo hin dabal akkuma tillee duratti baadiyyaa keessa deemtee ilaaltee agartee jirta. Horiin amma kaduu oduun ta'in kaam duuf deemutu baay'ata jechuudha. Obbo Nigaatuun amma Boorana bakka takka takkatti roobni roobusii horsiisa bultoonni garuu loon duraa du'aa jiran kana bakka buufachuuf yeroo waan fudhatuu fi mootummaan dhimma kana sirnaan hordofee gargaarsa malu dhiyeessuu qaba jedhanii jiran. Mootummaan federaalaa garuu gargaarsa namoota Booranatti miidhaa bonaaf saaxilamaniif dhiyeessaa akka jiru hima. Koomishinii ittisa balaa federaalaatti dubbii himaa akka ta'an obbo Mihiret Dabbebe dafnoo darbe kana VOA'dhaaf dubbii dubbataniini gargaarsi kan namoota hanqina mana nyaataaf saaxilamaniif kennamu adda addaa gara Booranaatti ergamuu dubbatanii jiran. Har'a mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo Booranatti mudateef gargaarsa margaa fi bisaaniif kan oolu birrii miiliyoona 30 ramaduu maddeen oduu mootummaa Itoophiyaa ifoomsanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Boorana Aanaa Dirreerraa.